Ayyoon si guddisuuf waan baay'ee mudatte bu'aa ba'ii baay'ee keessa qaxxaamurtee si barsiisuuf jecha waan qabdu fixattee ofii qullaa deemtee si immoo uwwiftee ofii qooqa bultee si immoo nyaachiftee gola ishee keessaa hundaa hargufattee siif guduunfitee baradhu siin jettee hundaa siif kennite. Rabbi ishee kadhattee atillee guddattee ilma koo siin jettee abdii sirra keessee bakka kufee na kaasa ilmi koo jettee gaafa ati duutee reeffa kee erganiif gaafa duuti keetiis akka du'a siree fe'amee itti gale jireenyi harmee kee mee maal haa ta'u ree abdii fi obsi ishee citee jalaa hafe jireenya harmee keef maal dhaamte ree abbee jedhee si gaafate lammiin kee gungumee jedhee si gaafate Oromoon hasaasee. Ayyoon si guddisuuf waan baay'ee mudatte bu'aa ba'ii baay'ee keessa qaxxaamurtee.